Yooyaa ammallee yooyaa hordoftoota BBC afaan Oromoo nageenyi sanbadaadha babaaroo fafayyuma nagaaf jaalaltii sana dhaqqabdu bakka nu hordofuu jirtan cufaatti Anasli Galgaloo jedhama. Kunin sagantaa keenya karaa Facebook live san dhaqqabu sagantaa irraatti waniin irratti xiyyeeffanne gahee dubartooti Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabdu. Akkuma beekamu dubartooti Oromoo gahee guddaa qabdee qabsootan keessatti waan hedduu qabsootanaaf kaffalte haadholii Oromoo hedduun dubartooti Oromoo hedduun dhiirota isaanii qabsoo kanaaf dhabanii kaan irra du'anii kaan irra hidhamanii ijoollee isaanii kophaa guddisuu jiranii. Kaan ammoo ijoollee isaanii ilmi isaanii dubartoota isaanii irratti dhabanii dubartooti garii ammoo haadhaaf abbaa isaanii qabsootanaaf dhabanii ijoolluma isaan irra kaasanii akka haadhatti akka abbaatti ijoollee isaanii guddisanii. Akkuma beekamu dhiirota hedduu yookiin nam jaba dubartii jabduu duub jira jedhan milkaa'in dhiirota hedduu nami duub jiru yookiin nami chochuu haadhi isaanii haadhi warri isaanii yookiin obboleeyyan isaanii garuu warri kun fuulduraa dhufee beekamtii akka dasan argatu. Tanaaf keessummaan teennaa ta'arnu qabannee dhiyaannu dubartii akkuma dubartoota hedduu akkuma haadholee Oromoo hedduu qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabdu. Namni ani irra dubbadhu haadhi warra Jawaar Mohaamedii fi falmattuu yookiin falmituu mirga namoomaa Arfaasee Gammadaa ammoo sabab teknikaatii fi viidiyoon argachuu hin dandeenye sagalummisii dhageettanii Arfaasee yaamichkeen fudhattee nu waliin argamu yookiin waliin dubbachuu keessii fi hedduu galatoomi. Akkam jirta Aslii ulfaadha waan naaf feertaniif. Galata guddaa qabdatu nu waliin argamu keetii fi namni hedduun haadha warra Jawaar Mohaamedii fi ta'uu hanke malee duubanii Arfaaseen eenyu akka dasas hin beekani mee nu hubachiisa Arfaaseen eenyu eessa dhalatte eessa guddatte? Ana Keenyaa dhaladhee ammoo Ameerikaatti guddadhee. Minnesota keessatti guddadhee actually barumsi sadarkaa duraaf kan lammaffaaf illee college illee asumatti fixadhee. And I think namni gari beeku hawaasa Oromoo keessatti diqqeenyumatti keessatti hirmaachuu jalqabe karaa waldaa dargaggoo Oromoo Minnesota waldaa dargaggoo idil addunyaa keessatti illee hawaasa Oromoo bal'aa keessatti gahee adda addaa taphadhee ture. Hawaasa Oromoo callaa osoo hin taane illee hawaasa biyya kanaa keessatti illee gama siyaasaa illee ganda ollaa fi magaalaa keessatti illee gahee adda addaa taphadheetiin jira. So kan hunda hojjedhee hagammaa and then ammaan tanatti karaa advocacy'n hojii adda addaa hojjechuu jira. Keenyatti dhalachuu kan kee anam dhaga'u jira. Keenya eessatti dhalatte? Keenyatti baratte moo eeguma guddatti gara Ameerikaa galte? No. Diqqeenyumaan achi bahe ganda US atti iyyuu beeku yoo jenne. Diqqeenyaan achi bahe. Waggaa tokko eegii Jawaar hidhame akkamiin dabarsite? Mucaa kophaa guddisuun ammoo dubbii yookiin adeemsa murtii ka Jawaar kan fageenyaan hordofuun akkam sitti taate? Waggaan darbe kun hedduu ulfaataa ture. Karaa adda addaan I think warri hidhamuun irraa fagoo jiraachuun illee rakkoo guddaadha. Maal jennaan because waan hundaa kaachii dhageet namirra dhageettaa. So haalli isaa hedduu karaa yaaddoo hedduu natti fide. Tokko maaltu ta'u jira akkamiin ta'a warri maal keessa jiranii gaafii kan hundaaf gaafatta halkanii guyyaa waanum kan yaadda. Kaatiyaa callaa osoo hin taane ka Oromoo mucaa kennallee yaadni isaa gaafiin isaa abboo yoom arguu danda'a yoom Oromiyaa deemuu dandeenya abboo maaf as hin jirre ijoolleen inni amma waggaa 5 guutuu fi waggaa sunitti ijoolleen gaafii hedduu si gaafatti akkasumatti iyyuu so gaafii kan itti ida'ame waa'ee abbaa waa'ee hedduu gaafii jajjabduudha. So gamsuniin hedduu ulfaataa ture ammoo sunuma osoo jiru karaa advocacy'n karaa hawaasa waliin hojjechuu akkamiin warbii jiran akkamiin falminee fi sagalee warra addunyaa beeksisuuni sun hedduu irratti hojjechaa turre. Akkuma tammaan tan jette ilmi keessanii kan maqaan Oromoo baay'ee gari hojii Oromoo jedhan Oromoo bal'oo sani Oromoon ilmi isaaniiti. Oromoon waan hedduu na gaafachaa ture jette. Amma miirri kee jiru maal fakkaata? Guyyaa guyyaan adda amma
torban lamaan dure was Father's Day biyyi kanatti, biyyi kanatti holiday hedduu guddisan karaa TV'n karaa fulaati deemchu fa advertising waan godhanii fi ijoolleen hin argetti. So sun diqqoo miirhamaa keessa maaf akkamiin abboo arguu hin dandeenye Father's Day, even bilbilaaniyyuu. Akkuma beektan darbee bilbilaan wal argina ammoo sun guyyaa murtaa'e argina. So guyyaa kaanii waan tokko ka'e abboo bilbiluu fedhaa jedheen bilbiluuf hin dandeenyu sababuma adda addaa kenneefi gaaffii sun ofirraa dabarsa. So it's just it's an ongoing, dhufee gaaffii ninum ka'a hagum danda'een deebisuuf yaala. Waggaa tokkoon keessatti carraa waliin dubbachuuf carraa gamgaa argatan waliin Jawaarfaa waliin dubbachuuf sii fi Oromoon. Darbeen haasofna yeroo garii torbaanitti mar tokko depending on maaltu ta'u jira. Yeroo garii torbaan lammoo ji'a ga'ellee num jira. Akkuma haalaati. Dhimmi hidhamuu Jawaar ilaalchisee akka dhiibbaan Itoophiyaa irratti taasifamu hawaasi Oromoo sochii adda addaa taasisaa ture. Sochiin kuniin akka ati ilaaltutti hagamii bu'a qabeessa? I think warri biyya alaa warri diaspora baran hojii guddaa hojjetan. Asli turee jettee hojiin sunittum jira. Hin dhumne haga warri Oromoon hundinuu waa'ee kanaaf haga warri hidhamanitti ittiin fufti. Barkan wanni nu barannee ajjecha Haacaaluu warra ka'ee warri Jawaarfaa warri nama hedduutti hidhame. So I think sun hedduu warri biyya alaa dhaga'ame xiqqaa guddaa osoo hin taane namni hundinuu karaa advocacy'n ka'e sun hedduu na boonseyyuu maal jennaan. Durii nama muraasa deemee hiriir bahee dhalaa barreessee waan adda addaa godhu ammoo barana ijoolleen ka durii waa'ee Oromoo iyyuu hin beekne sirriitti hin beekne kaanii kun qabsoo jedhanii akkamiin hirmaachuu danda'a maal godhuu danda'a dandeettii kiyyaa beekumsi kiyyaanii qabsoo kanatti hirmaachuuf jedhanii waan adda addaa fidan biyya alatti. Hojii gaariitti hojjetame ammallee ittiin fufee jira. Wanti namni hedduun hubachuu dadhabe lammummaa Jawaar Mohammediiti. Jawaar lammii Ameerikaa moo ka Itoophiyaa yookaan Ameerikaa ta'e biyyi hedduun Ameerikaan guddoo califtee jedhu yookiin wanni isaan hojjechuu jiran kan hin beekne jira. Amma kanatti inni lammummaa hin qabu. Ka Ameerikaas gadhiisee warri mootummaan Itoophiyaa illee lammummaa biisuuniitti kennuu didan. Kanaafuu inni lammummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Hin qabu rakkoon guddaan suni. Because Ameerikaan illee hagwee falmuu fi akkuma namaatti falmuuf danda'an malee akka lammii ofiitti falmuuf hin danda'ani. Kaachillee inni karaa adda addaan yaalee itti sababa adda addaan itti kennuu didanii. Jawaar eegii akka jijjiiramii siyaasaa Itoophiyaatti dhufu gahee guddaa taphatee namni cuftiin beeka. Ammoo gaafa inni gara biyyaatti deebi'e gaafa inni Itoophiyaatti deebi'e inni hidhamaa jettee yaaddee beektaa? Dhugaa haasawa faslii beekee ture maal jennaan seenaa biyyi sunii yoo ilaalte waanuma kana deemaa ture. Dhugaa namni hedduun jijjiiramaa dhufu jedhanii ammoo biyyi sun still wasn't stabilized. Jijjiiramni namni abdatu suni laf qabatee aktansaa itti maal jedhe. It wasn't established yet. It was still in progress. Potentially qabaachaa ture malee jijjiiramni dhugaa hin dhufne. So haalli mootummaan biisuunii ka bar dheeraaf godha ture waan jijjiiramu abdillee irraa qabaachaan ture. Akka gamkiyyaatti. So there was potentially warri hidhamanii yookiin waan adda addaa godhuuni sammuu kee keessa ture. Ittimtee akka yaaddotan qabaate yookiin akka inni hidhamu beektu kana yaada kan kee is waliin geettee yookaan is waliin qooddee?
Waan hedduu yaadi hedduu itti himee ture. But inni akkuma isan beektanii argitanillee alaa waan tokko irra cicee irra hin deebi'u. So waan kanan godhuu qabaa yeroon isaallee yeroo nuun warri asii deeman irra deemnee achi jiraannee jijjiiram kana fuuldur deemsisuu fi sunitti qabsoo kanaaf jedhee deeme. Eegi ni dhamee waan hedduutu ta'ee keessumaa gaaf warri lagana nyaataa turkaanii Oromoon hedduun yaada guddaa keessa galanii akka haadha warri isaatti akka haadha ilmi isaatti maaltu si dhagam gaafas? Hedduu stressii na godhe. Duraaniyyuu yaaddoon kana jiru hin cime. Maal jennaan yaaddu rakkoo dara sunirraa amma karaa fayyaatti dhufe. Yoo nyaata lagattu especially guyyaa 40 qaamni kan keellee jijjiirama adda addaa keessa deemaa warrilleen hedduu dhukkuba turan Jawaar taatus Hamzaas gammachuus hundinuu waan rakkachaa turanii and mana kiimii deemuu hin dandeenye. So halkanii guyyaa hag dandeenyu waan godhuu dandeenyu dhiibbaa asii godhuu qabnu goonee and then kan waaqumatti kadhachuu because yeroo waa'ee fayyarra dhufu namni control godhuu hin danda'u and hag warri mana kiimii deemanii ilaallatanitti hedduu rakkoo guddaa keessa tura. Jijjiiramii dhiyeen kan dhufe ammoo Baqqala Garbaa fi Jawaar Mohaammed faatii shakkii haqa argachuu fi shakkii qabnaa jedhanii murtiitti dhiyaachaa yookiin dhiyaachuu didanii atiin adeemsi himannaa isaanii kana waggaa tokko keessa hordofuu turtan keessatti dhimmi isaanii huniin haqa sirriin argataa jettee abdatta? No, hin abdadhu maal jennaan akkuma warri mar hedduu jedhanii rakkoon kun yeroo waa balleessaniin hidhamne waan rakkoo siyaasaa taatee fi furmaanni isaa karaa siyaasaan dhufa. Jechuurraa callaa osoo hin taanellee adeemsi man murtii yoo arginullee akka sun mirkanaa'e hin beekna. Hagamma deebiin warra tokkollee hin deebine murtiin tokkollee murtoofne lafumirra harkisu waan jiranii fi I think murtoon warra murtuun sirrii jedhee yaada. Jawaar Mohaammed nam beekama nam xiinxalaa siyaasatii waan siyaasaa hedduu hojjetee waan hawaasa hedduu hojjetee namni hedduun karaa miidiyaa hawaasaa kan irraa hordofuu malee qaamanis hin beeku. Akka haadha warri isaatti akka haadha qabsaa tokkootti akka haadha warra qabsaa tokkootti Jawaar eenyu caala beektaa? Jawaar eenyu jettee ibsita akka haadha warri isaatti akka nam akka dassaa is beekutti? Also sun jirutti I think Jawaar nama kutataadha. Yoo waan tokko murteeffatee hin godhaa karaa kana yaaluu qaba yoo jedhe nama irra hin deebine. Haala inni ammaan tan keessa jiru sun hin garsiisa. Waan tokko amannaan ittum fufaa and kabiraan Jawaar taphachuu jaalata. Yoo miidiyaa irra jiru hojii irra hin jirre nam qoosu jaalatu nama hedduu taphatu. Gaaf Jawaar waldaa dargaggoota Oromoo addunyaa hundeessee waliin turtanii jedhanii mee waan isaa nutti himi? Nuyyuu karaa suniin wal baranne yaad sun fidee karaa adda addaatiin nu gaafas waldaa dargaggoo Oromoo Minisoota keessa hirmaachaa ture. So karaa suniin na qunname. I think dhaabuuni muuxannoo hedduu kenneef akkuma yoo man tokko jaartu you lay a breakdown akka bu'uura isaa keettee ittumedaa waan deemtuu fi experience gaarii ta'ee fi uummatallee barachuu fi bu'uur sunitti asiin ga'e. Is callaa osoo hin taane warri daaddaa keen ka gaafasi har'a hawaasa Oromoo keessatti ga'ee adda addaa katabachuu jiran waldaa dargaggoo Oromoo iddila addunyaa keessa ba'anii training adda addaa fi haasaa adda addaa fi experience sun argatanii har'a hawaasa keenya tajaajiluu jirra.
Dhaggeeffattoota yookiin hordoftoota BBC Afaan Oromoo kun sagantaa keenya karaa Facebook Live sanii dhaqqabu kan isiniif dhiyeessu jiru an asli galgalooti namni nu dubbisuu jirru karaa sagaleetiin viidiyoo isii ammaatan teeknikaa fi arguu hin dandeettanii Arfaasee Gammadaa Arfaasee falmatuu mirga namoomaati haadha warra xiinxala siyaasaa yookiin miseensa kafaa'oo Jawaar Mohammed waan irraa nurra ibsuu jirru waggaa tokko erga Jawaar hidhame isaan akkamiin dabarsanii waggaa kana akkamiin dabarsanii isii akka warra Jawaarii fi ilbii isaanii Oromooni taaleni gaa'ee dubartooti Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabdu irraa haasa'u jirra. Arfaasee yoo gam kan keetitti deebi'ee Jawaarri nam dhaadannoo Oromoo fas jedhamuun addunyaa irratti beekame. Kanaan booda Jawaar ees gaa jettee yaadda? Jawaar akkuma siin jedhe kutataadha. So gaafas Oromoo firstii jedhee hin teenne akkamiin mirga uummata keenyaa kabachiisuu danda'a akkamiin uummanni keenya mirgi namummaa argatanii jiraachuu danda'an jedhee ka'ee ammallee akkasuma man hidhataa illee hojii hedduu hojjechuu jira akkuma arginu gaafa uummata keenyaaf falma even yeroo lagannaa jalqaban akkasumatti hin kaane rakkoo adda addaa gaafas gammachuu ayyaana irra gaa ture maatiif firoota deemanii ilaalan irra ka'e ufiif jecha warri lagannaa sun hin jalqabne namaa fi jecha waan jalqabanii fi achumtaa illee uummata keenyaaf falmuu jira. So fuulduraaf illee akkasumatti fufaa bakkum jireetti. Dubartoonni Oromoo akkuma reefoon jedhe qabsoo Oromoo kan keessatti gahee guddaa qabanii waan hedduu kaffalanii atiin akka dubartii qabsooftu tokkootti akka warra qabsoo Oromoo kan keessatti waan hedduu keessa bahee fi dubartii Oromoo beekamtii isaaniif maal beekamtii isaaniif ta'e argachaa jiranii akka yaaddutti? Asli sun gaafii hedduu gaariidha. Aktivistiyaa ture. I think beekamtii barbaachisaa argachuu hin jiran. Akkuma nu beekne dubartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti jalqabumarraa keessatti hirmaachaa ture. Arrallee ittuma hirmaachaa jiranii karaa adda addaatiin waraan keessa ta'uusii akkuma ammaa karaa advocacy adda addaatiin hirmaachuu jiranii. Ammoo seenaa warraa hojiin warraa dansa beekamutti hin jiru. Ammoo dhiibuma jiran maal jennaan beekumsaaf hojjechuutti hin jiran waan qabsoo kanatti amananiif irratti hojjechuu jiran malee beekumsaaf hojjechuutti hin jiru. Beekumsaaf hojjechuutti hin jiru callaa osoo hin taane akka hawaasaatti ibsuun hedduu barbaachisaadha. Sun dirqama nama hundaati. Atiin akka nama abbaa warkan keetii qabsuuf gumaachee ammallee akkuma nam tokkootti wanni hedduun sirra eegamu waan akka rakkoo akkamifaa si mudatu yookiin challenges akkamifaa kee baata? Arfaasee? Dhaga'u jira. Nam kaanii namni hundinuu rakkoo adda addaatti mudata, right? Akka dhuunfaatti akkuma duraan jedhee yoo namni tokko maatii keessa hidhamee yookiin ajjeefamee gahee warri taphachaa ture jira. So gahee sun sirra bu'aa, right? So akka maatiitti rakkoo sun hin mudate akka hawaasaatti akka dhuunfallee waan adda addaa jira. Ammoo rakkoon kun nam hunda ka maatiin irraa hidhametti irra ga'u jiru dhugaan biyya alaa jira. So xiqqoo salphaadha. Ammoo warri biyya keessa jiranii ka guyyaa waan kan argaa jirutti fufaa jirutti skeeliin isaa adda. Qabsoon kun nam hunda addaatti affekti godhuu jira. Gaaffiin hordoftoota irra dhufu namni hedduun gaaffii hedduu si qaba. Ammoo gaaffiin namni hedduun gaafate tokko atiin Oromoo xiqqaa akka ilma kan kee akka ilma bacaalu gochuuf maal barsiisaa jirtaa jedhan? I think inni duraanii sammuu isaa akkasuma I think
karaa barumsaanii karaa seenaa waan ani ofii baradhellee itti himuu and so hagum danda'e waan hundaanii akka inni abbaa isaa caalsa namuu fedhe iyyuu akka caalu guddisuun yaad kiyya so hanga danda'een irratti hojjechuu jiru. Qabsoon Oromoo gar fuulduraatti maal ta'uu qabaa eenyufaa irraa maal eegamaa jedhan namni tokko karaa feesbuukiitti gaafisii dhiyeesse kan Arfaasee naa gaafadhaa jedhamee atiin qabsoon Oromoo gar fuulduraatti maal ta'uu qabaa eenyirraa maal eegamaa jettee yaadda? Qabsoon Oromoo akkuma jiru dhiibamaa nam tokko callaa irraa bu'aa hin eegannu akkuma argine. Qabsoon kun waan hedduu of keessa qaba. Waan hedduu akkuma of keessa qabutti namni hundinuu gahee taphachuu danda'a. Dhugaa namni hundinuu hiriir ba'uu hin danda'u, namni hundinuu hin hidhamu, namni hundinuu bosona hin seenu. Ammoo hundinuu qabsoo kan keessatti gahee fi an maal kennuu danda'a, beekumsa akkamii qabaa, dandeettii akkamii qabaa jedhanii of gaafatanii qabsoo kan irratti hirmaachuun I think akka hiyyaatti dirqama. Waan guddaa ta'uu hin qabu. It doesn't have to be namni hundinuu gahee guddaa taphachuu hin qabu. Akka salphaatti for example yoo Twitter campaign jiraattee mi tweetti godhu dhalaa barreessi hiriir baay'ee waan feetaatillee gahee kan kee barbaadda dhiibseeni yoo namni hundinuu hirmaatee dhiibee qabsoon keen bakka nu barbaanna gahaa. Namni qabsaanii jihan keessa yookiin guyyaa lama akka dabre waggaa dabre jeefamee Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluun du'i isaa Oromoo hedduu gaddisiisee nama aartii yookiin karaa aartiitiin karaa aktivistiizim qabsoo Oromoo kanaatti waan guddaa yookiin gahee guddaa qabu. Atiin akka nam tokkootti Hacaaluu duraan beektaa wal argitanii beektu walitti dhiyaattu muddannoo yookiin meemoriiz isaan waliin qabdu jira. I think Hacaaluun ajjeefamu waan hundatti akka uummata Oromootti hedduu nu dhagahame hedduu nu rifachiise. Maal jennaan Hacaaluun nam tokko callaa miti. Hacaaluun goota. Hacaaluun hawaasa keenya kakaasee karaa sirbisaatiin karaa adda addaan qabsaa'ee waan ta'eef Hacaaluun gahee guddaa taphatee qabsoo keenya keessatti. Yaadannoo akkam qabu yoo jettee Hacaaluun yeroo waa'ee Oromummaa haasa'u is very serious, seriously ta'ee sitti haasa'a yeroo garii jira ka halkan guutuu teennee waa'ee Oromoo haasofnu. Akkasumas osoo jiru Hacaaluun akkuma hedduu si kofalchiise hedduu jookii godhaa. So akkasi qabadha nam taphatee nam si kofalchiise nam gammachuun isaa sirra darbeellee si gammachiisudha. Seenaa kan kee keessatti akka nam tokkooti akka dubartii Oromoo tokkootti waan Oromoo irraa dinqisiifattu maal qabda? Jabina Oromoodha. Dhugaa yeroo waa'ee Oromoo haasofnu waa'ee rakkoo haasofna haaluma yeroo nu keessa jiru malee uummanni keenya warra jabaadha. Maal jennaan waggaa 100 ol adum akkan mirgi warraa dhiibamaa irraa fudhatamaa hidhamaa ajjeefamaa dararamaa hagamma dhaabbatee mataa ol qabata. So hedduu Oromummaa kiyyaan boona. Rakkoon keenya gad nu qabee nu hin diqqeessine. Rakkoon sun daranuu nu dhiibe haga bilisummaan nu dhiibu jira. Akka dubartii qabsooftuu Oromoo tokkootti namoota qabsoo jiranii dhaamsa akkamii qabdaaf? Dhaamsi kiyyaa jabaadha. Maal jennaan yeroo garii yoo qabsoo kan keessa jiraattu abdii kutachuun yaadni abdii kutachuun namatti hin dhufa. Ammoo akkuma nu hundinuu beeknu abdii kutachuun filannoo miti hin dandeenyullee
So ittuma fufaa hojiin keessan bu'aa buusuu jira. Yoo hin arginellee bu'aa buusuu jira. Xiqqoo nutti fakkaatu malee rizooltii guddaa qaba. Dhiibbaan hagamma gootan jijjiirama hedduu fide hagammaayyuu waan nu barbaanne hin geenye malee karaa sunirra jirra akkuma jirrutti itti fufaa dhiibaa qabsoo kana daranuu finiinsuu qabnaa yageenne qareerra jirra akkasuma dhiibaa jabaadhaa walumaan jabaannaa. Galatoom Arfaaseetiin irraa waqtii tante fudhatteen waliin haasa'uu keetii fi hedduu si galatoomfannaa. Jawaariiniti Oromoolee nagayatti nuu himi hedduu galatoom. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa aganumaa kan waliin turte falbittuu mirga namoomaa Arfaasee Gammadaa haadha warra Jawaar Mohaammeediitii fi haadha Oromooti. Dubartoota Oromoo kan qabsoo Oromoo keessatti gahee qabdan kan guyyaa cufaayyuu waan hedduu qabsoo tanaa fi kafalaa jirtan kabaju guddaa isaniif qabna. Filaa BBC afaan Oromoo deskirraa an asli galgalootii ag torbaan dhufuu keessumaa biraa qabannee isaniif dhiyaanna nagaa waaqa keessuuf oola.